Barasana raayyaa ittisa biyyaa keessatti hoogganaa muummicha ministeeraa har'aa Dr. Abiy Ahmed kan turan Birgaadir Jeneraal Nugusee Lammaa waggaa 25 har'aa duubatti deebi'uun eenyummaa Dr. Abiy yaadatu. Dr. Abiy Ahmed kanan beeku waggaa 25 dura calqabeeti. Yeroo san inni daa'ima. Reediyoo opereetara ta'eeti wajjin Rwaandaa yoo inni keessa hojiidhaaf deeme. Yeroo sanirraa calqabeetan beeka. Yeroo sanirraa calqabee mucaan kun daa'ima isin jedhee jira. Yeroo san umriin isaa 19 yookiin 20 caalu. Nama tasgabbaa'e. Nama waan laale hundaa barachuu barbaadu. Even sabboonummaan isaa yeroo san qabullee opereetaroota turan keessaa jaaffaan isa. Inni jaaffaadha. 5 warra kaabaati. Ijoollee tana warra isa wajjin jirtu tana waa'ee uummata Oromootitti hima. Uummanni Oromoo maal fakkaata? Aadaan isaa maali? Uummanni kun akkamii? Garuu uummanni kun aadaa kan osoo qabu hin beekamne. Mirgi isaati sirriitti hin eegamne. Garuu nama saba biraatiif illee uummata quuqamu jedhee waa'ee uummata kanaa nama ibsu. Kan biraa waa'ee qooqaa Oromoo kanarratti illee yeroo tokko gaazexaan tokko dhufee tana intervii godhuu barbaade. Amaariffaadhaan intervii na godhe. Hin areen. Dhaqee gurbaadhaan wallolee mormeet Oromiffaadhaan intervii ta'uu qaba, kennuu qaba ibsa isaa jedhe. Ayaan hin beeku Oromiffa maalan godharee jedhe. Gaafii kennatti agarsiisi. Ani nan gaafadhaa Oromiffaan kennamuu qaba jedhe. Jijjiirseet Oromiffaan akkanan ibsa kennuudha. Maal agarsiisuu fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa biyya Rwaandaa keessa ture san keessa keessumattuu daka Oromootu baay'ata. Agarsiisuu qabna. Hirmaannaa Oromoo kana agarsiisuu qabna. Waan jedhu of keessaa qaba. Waan jedhu of keessaa qaba. San qofaa miti. Erguma biyyatti deebine illee wal agarra yaa kanaan. Yeroo baay'ee miti yoo arginu waa'ee uummata kanaa hin kaasa yeroo hundaa. Waa'ee hirmaannaa uummata kanaa. Keessumattuu Addawaayii keessatti uummanni kun miliyoona meeqa akka ta'een beekama. Garuu hirmaannaan isaa akka baay'ina isaatti miti. Fayyadamni isaa akka baay'ina isaatti miti. Biyyattii tana keessatti utubaa jedhameetuma beekama malee akkasitti miti kan fayyadamaa jiru. Yaada jedhu kaasa. Yeroo kana nuyi hin arra. Inni immoo deebi'ee immoo hin muddamina. Hin haftu tuni. Hojiirra oolti. Uummanni kun mirgi isaa hin eeggamaa. Akkuma baay'ina isaatti, akkuma qabeenya isaatti, akkuma bal'ina isaatti, akkuma beekumsa isaatti inni illee boru waa argata. Gaaf tokko biyyattii illee bulchaa jedha. Waggaa 24-25 fuulduran beeka. Ijoollee ta'e jechaadha. Yeroo sana birgeedii tokko keessa turre. Birgeedii sana keessa ture innis ijoollee naannoo sana jiran keessaa umuriidhaan isa ta'u qaamaan nama baay'ee xiqqaa ture. Egaa waggaa 24-25 irraa jechuun umurii isaa wajjin walitti qabne yoo ilaalle baay'ee nama ijoollee turedha. Birgeedii sana keessatti kanan isa beeku ijoolleedhaa wajjin illee yeroo hundaa yeroo taphatu barnootaaf of guddisuudhaaf of cimsuudhaaf yaalii guddaa yeroo inni godhuun argaa. Kuwaasii yeroo taphatu illee harkatti waraqata daftara qabateeti kan kuwaasii taphatu. Ijoollummaan namni tapha duwwaadhaan kan keessa darbu salphaa miti. Inni garuu ijoollummaa sana kaayyoo Oromoos sirriitti hubachaa tapha ijoolleen taphattus waliin taphataa nama yeroo dheeraa of guddisaa of barsiisaa nama turedha. Lola Itiyoo Eertiraa keessattis hirmaachuun birmadummaa biyyaa nama gaafa rakkoo ta'uu isaanii hojii qabatamaan mul'isaniiru. Dr. Abiy nama waan haaraa barachuuf tattaaffatu, nama fuulduree yaadu, nama yaada haaraa burqisiisuu fi yaada kaasuu ragaa qabatamaa faana dhiyeessuun dandeettii nama amansiisuu qabaachuu
namoota kaleessa isaan hoogganaa turantu isa har'aa faana madaala. ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ያገኘሁበት ለማለት ነው። አጋጣሚው እጅግ በጣም ለሀገራችን የሚጠቅም በጣም ትልቅ ሐሳብ ይዞ ነበር። ይህንን ሐሳብ ማሰማት በሚችልበት ቦታ ሲያሰማ ሰሚ አላገኘም። ሰሚ ባለማግኘቱ መቆም አልፈለገም። በጣም ተገቢ ሾልኮ ነው ሄዳ መጣ። አገኘሁት። ሐሳቡን ሲያስረዳኝ እጅጉን ገረመኝ። jalqabaaf qaamaan kan isaan wal arge yaada guddina biyyaaf baay'ee murteessaa ta'e tokko qabatee na bira dhufuun wayita na mariisise ture. Yaada isaa kana bakka dhageessisuu qabutti dhiyeessus nama isa dhaga'u hin argannee ture. Achumaan na bira dhufe. Yaadicha yoonaaf ibsu baay'een dinqisiifadhe. Dhuguma kana beektaa? Hojjechuus dandeessaan jedheen ayyeennaan jedhe. Yeroo sanarraa jalqabee dirqaman fudhe. Wanti namni kun yaade biyyaaf yaada murteessaa ta'een arge. Ariitiin guddachuu fi teknooloojii ammayyaatti ce'uuf yaada nu barbaachisudha. Yaadi kun gufatee karaatti hafuu baay'ee na damaha. Kanaafis tarkaanfii jalqabaa mallasiin biras qabadheen gale. Kana kanin sitti himaa jiru waan waggaa 20 dura turedha. Yeroo sana kaasee isan beekuu jechuu kooti. ከዛን ጊዜ ጀምሮ ማቀው ዶክተር አብይ nama barnootatti amanu barachuun nama dhuunfaas ta'ee biyya jijjiira jechuun barnootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun fakkeenyummaan heeramanidha. Gara waggaa 17 booda ammas immoo bakka tokkotti wal arguudhaaf carraan argadhe. Lafan itti argadhe kana Makalaakaa Yuunivarsiitii keessatti paanaalii tokko kennuu dhufe waa'ee peace and security. Dandeettii Dr. Abiy yeroo dheeraadhaaf barsiisaa carraa jirutti fayyadamaa haala jiru hubachaa dhufe. Kana sirriitti hubadhe paanaalii sanarratti qopheessee yeroo inni miseensa waraanota olaanaadhaaf paanaalii sana dhiyeessu anis baay'een ajaa'ibame. Maaliif namni yeroo dheeraa fuuldura ijoollee ta'ee beeku utuu mana loltuu keessaa hin bahin achuma keessa taa'ee baratee sadarkaa sanatti jijjiirame yaada akkasii qabatee yaada biyya gabbisu, yaada biyya guddisu, yaada loltuu ittiin ijaaran yeroo sanatti qabachuusaa anis sirriitti na ajaa'ibsiisee. Eddasii asii boodas Dr. Abiy bakka adda addaatti akka nuti hordofu yeroo hundaa yeroo inni yaada jijjiiramaa duukaa ofis jijjiiraa bu'aa uummata Oromootiifis qabsaa carraaqaa turettan sirriitti nan beekaa. Yoo dubbatu akkanuma lafarraa ka'een dubbatu. Beekumsa irratti hundaa'ee nama dubbatu. Waa dubbiseet haasofsiiseet akkanumaan fiigee nama dubbatu miti. Ibn yeroo san nama guddaadha. Inni daa'ima na gorsa. Hin muddamina, hin aarinaa, yeroo qabna. Nama akkasii kan ture. Anamma yoo ilaallu wanni tokko wanni inni barreessu, wanni inni dubbatu yeroo isaanii walitti fidee yoo ilaalu inni wanni barreessaa jiru kun waan yeroo isaan calqabe natti fakkaata. ሳገኘው የመማር ችሎታው በጣም የተለየ ነው። ሲበዛ በፍጥነት መማር የሚችል ነው። በፍጥነት ደግሞ የተማረው ወደ መተርጎም መማር ሲባል ብሎ እኮ ቲዮሪ አነብንቦ መምጣት አለ። ወደ መተርጎም ከዛም አልፎ ወደ መተግበር የመሄድ በጣም በፍጥነት ደግሞ ይሄንን ፍጥነቱ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው። ይሄን ነው ያየሁት። Yeroon isa argu hawwiin barachuu qabu baay'ee adda. Ariitiin nama barachuu danda'udha. Akkasumas waan barate sana ariitiin nama hojiitti hiikuu danda'udha. Saffisni inni itti waan tokko hojii qabatamaatti hiikus si dinqa. Waan hojjetu kamuu uummata Itoophiyaa giddugala godhatee hojjeta. Sanaan olittis dhala namaa yaadee hojjeta. Yaadaaf dandeettii nama akka kanaa hoggansi hubatee hin hojjetu taanaan baay'ee rakkisaadha. Abiyyi ammoo uumama isaatiin
waan yaadurraa guyyaan takka duubatti harkifattu baay'ee dallana. Amala isaa keessaa wanti nama dinqu waan itti amane tokko hojiitti hiikuuf waan barbaadde gootu nama duubatti deebi'u miti. Amala isaa kanatti baay'een gammada. Kun kan isa har'aa osoo hin taane umrii ijoollummaa isaa kaasee amala qabudha malee har'a erga muummicha ministeeraa ta'een booda kan dhufe miti. መላመንበት የሚሞት በዚህ ነው እጅጉን የምደሰትበት። ዛሬ አይደለም ገና ልጅ እያለ አሁን የሀገር መሪ ሆኑ ማለት አይደለም ገና ብዙ ያው ነው እያደገ መጥቶ የሀገር መሪነት ወደሚለው ነገር ያመጣው። Qophaa'ummaan barnoota isaanis bara 1993 kolleejii maayikirooሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ irraa ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግin digrii jalqabaa bara 1997 Afrikaa Kibbaarraa gosa barnoota kompiitaraan kiriptooloojiin eebbifamaniiru. Gosa barnoota baratan kanaan bakka adda addaatti wayita hojjetaa turanittis ga'umsaa fi dandeettii gurmaa'insaa fi yaada kalaqa dijitaalaa maddisiisaniin bakka hojjetaa turanitti abbaa dijitaalaayizeeshinii waamamaa turan. Kanaafis namoota yeroo jalqabaaf hojii waliin eegalan turagaadha. ወደ መጪው ትውልድ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚባሉ አሉ። ከዚህ ውስጥ የኢንፎርሜሽን ላይ ዴታ ላይ የሚመሰረተው ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሀገራችን ወጣቱ ልጆች በደንብ ወስደው ሳይንሲፍ ቴክኖሎጂ dhaloota dhufuu jedhamutu jira. Kanneen keessaa saayinsiif teeknoolojii infoormeeshinii irratti daataa irratti hundaa'ee dhaloonni biyya keenyaa fudhatee seektaroota hunda keessatti hojiirra akka oolu barbaachisaadha. Baankiif, qonnaaf, humna ittisa biyyaa fi bakka hundatti hojiirra ooluu danda'a. ሀገርን የእውቀት ሀገር ማድረግ ችሎታ ይፈጥራል። Bara 2003 ammoo Greenwich University irraa gosa barnoota Transformational Leadership and Change yookaan gaggeessummaa jijjiiramaan digrii lammaffaa argataniiru. Bara 2005tti gosa barnoota Business Administrationiin University Lead Star irraa digrii lammaffaa argataniiru. Gosa barnoota Peace and Security yookaan nageenyaa fi tasgabbiin PhD yookaan Doctorate Degree University Finfinnee irraas fudhataniiru. Dandeettii ofii cimsuuf osoo walirraa hin citin hojii ofii hojjechaa digrii tokkoffaarraa calqabee hamma PhD'tti nama hojjete. Hojii ofii hojjechaati galgalaa ganama barate. Akka tasaa akka carraa ta'ee digrii tokkoffaa yoo baratu mucaa kiyya wajjin baratan. Innaa beekumsa irratti cimaadho. Of cimsuuf beekumsaan of cimsuu qabna kan jedhu keessa isaa jira. Waa tokko dubbatu lafarraa ka'ee dubbatu. Dr. Abiy bara 2002 irraa eegalee siyaasa biyyaa keessattis bal'inaan hirmaachuu eegalan. Bara 2002 irraa eegalee miseensa koree giddugaleessa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo, bara 2007 irraa eegalee koree hojii raawwachiistuu dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2005 irraa eegalee miseensa koree hojii raawwachiiftuu addawaawii ta'uunis tajaajilaniiru. Uummata godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo bakka bu'uun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'uun biyyaa fi uummata isaaniis tajaajilaniiru. Hundeessuu irraa eegalee Daayireektara ol'aanaa nageenyaaf qunnamtii odeeffannoo biyyoolessaa yookaan insaa ta'uun Daayireektara giddugaleessa odeeffannoo saayinsii fi teeknoolojii biyyoolessaa ministeera saayinsii fi teeknoolojii ta'uunis ga'umsa ol'aanaan hooggananiiru. Dr. Abiy bakka ga'an hundatti dandeettii fi ga'umsa hooggansaa qofaan osoo hin taane jijjiirama bu'uuraa mul'isanii deemuun beekamu. Bara 2000 hanga 2002tti miseensa boordii dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa, bara 2001 hanga 2002tti miseensa boordii koorporeeshinii teleekominikeeshinii dhaabbata Itoophiyaa miidiyaa ekspaanshiniis sadarkaa maanejaraan tajaajilaniiru. Wayita dhaabbata Itoophiyaa miidiyaa ekspanshinii maanejarummaan hojjetaa turanitti Oromoon industirii miidiyaa keessatti hirmaannaa mataa isaa akka qabaatu karaa adda addaan gahee ol'aanaa gumaachaa akka turan ni himama. Dhaaba ijaaruu, instituushinii ijaaruu irratti nama fakkeenyummaa guddaa qabudha. Insaa yaadni isaa kan isaa ture jechaadha. Yaadnis kan isaa ture mana barnootaatti qopheessee fidee dhufee konvinsi godhee hundeessee miidiyaawwan OBN dabalatee OBS miidiyaawwan adda addaa hundeessuu keessattis gahee guddaa mul'ata guddaadhaan uummata dammaqsuudhaaf nama bu'uura lafa kaa'aa turedha. Hooggantoota yeroo sana turan faana. Bara 2007 irraa eegalee walitti qabaa boordii intarpiraayizii daandii saffinaa akkasumas
walitti qabaa waldaa hojiilee ijaarsa diizaayinii fi supervision Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2000 hanga 2002tti miseensa boordii dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa, bara 2001 hanga 2002tti miseensa boordii koorporeeshinii teleekominikeeshinii, barri 2008 yeroo qabsoon Oromoo biyya keessaa fi alaan qindaa'ee finiinee ture. Wayita qabsoon qeerroo fi qarree mootummaa wayyaanee raasuu eegale sana jechuudha. Naannoo Oromiyaatti qabsoon uummataa sun qaamuma mootummaattis ta'ee hooggantoota quuqamaa fi aantummaa uummatummaa qaban kanneen jijjiiramaa onnatanii gaaffii uummataa sagalee uummataan falman duratti akka bahanii qabsicha hooggananii carraa'umeera. Garee jijjiiramaa kanneen keessaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy isaan tokko turan. Imaammata ifa ta'e, tarsiimoo ifa ta'e karaa lafa kaa'een diina haala hubateen bakka uummata ofii dhaqqabsiifachuu barbaadamu sana karaa giddugaleessa godhateen nama sodaa tokko malee ofirraa ba'anii nama qabsaa'anidha. Kana dhaaba keenya keessatti 2003 irraa kaasee qabsoon jijjiiramaa kun amma miti kan jalqabame. Yeroo durataa adda addaas yeroo jijjiiramu qabsoon adda addaas yeroo gaggeeffamu keessattuu rakkoo TPLF faana ture 2003 irraa kaasee ifatti kan bahaa dhufee achi keessatti gahee adda durummaa hunda qindeessuudhaan hunda mobilaayiz gochuudhaan nama adda durummaadhaan koree gidduu keessattis qabsoo waltajjii adda addaa irrattis nama qabsaa turedha. Kanaaf fedhii faayidaa uummata keenyaa afaan Oromoo faana ol qabatee dhimma Finfinnee faana ol qabatee yeroo namni hundumtuu cal jedhu qobaasaa hojjennoo qabatee barreessee dhiyeessee falmee ittiin qoratamee ittiinis akka afaan akka cal jedhu ittiin kan gochuudhaafis kan itti yaalame hojiidhaan alas kan itti godhame yeroon akkasii turee jira. Kanaaf faayidaa fedhii uummataa irratti fuullee qabsaa'u irratti nama gara kuteenyaan deemu. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo hooggansaan bakka garaa garaatti muudamuun hojjetaa turanitti hojiiwwan boonsaa har'as yaadataman hojjetaniiru. Dr. Abiy Ahmed bara 2008 irraa eegalee sadarkaa pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii ta'uun tajaajilaniiru. Biiroo keenya uummanni magaalaa baay'een isaa lafatti murfii dhageessu tokko lafa. Bulchiinsi lafaa rakkoo qaba. Waa'ee hojii dhabdummaas yoo kaasnu keessattuu kan magaalaa baay'ee ni bal'ata. Tajaajila gahaa kennu keessattis komiin guddaa kan ture mana qopheessaa magaalaa keessatti. Lafti qabeenya guddaa waan ta'eef sirnaan baramuu qaba. Hawaasni hundi lafti meetiriin tokko qabeenya akka taate eessa akka jirtu maaliif immoo akka ooltu qonnaaf immoo indastiriif oola mana jireenyaaf immoo mana barumsaaf oola kan jedhu adda bahee gargaaramuu akka danda'u teekinooloojii guddaa soofteerii qopheessinee jirra. Amma hojiinsaa Adaamaatti jalqabamee jira. Kan Adaamaa Finfinnee magaalaa baay'ee keessatti itti fufaa. Yeroo biiroo misooma magaalaa waliin turre lafa Oromiyaa irratti saamamee ture. Qindeessummaa TPLF'n saamamaa ture. Lafa albuudaa lafa maqaa investimantiitiin fudhatame. Daldala seera alaa kontirbaandii faana ol qabatee saamicha ture sana fuulletti dhaabsisuudhaan faayidaa uummata keenyaatiif fuulletti deemuudhaan hanga dhumaatti yeroon itti dhaabbatame akka fakkeenya tokkotti kaasuun ni danda'ama. Yeroo sunis sosochii guddaa warraaqsa dinagdee jennee wanta yeroo sanatti deemaa turre dabalatee sosochii guddaa uumee siyaasa keenyaafis humna guddaa ta'e yeroo sanatti akkuma yaadannu san keessattis abbummaadhaan waan sana qindeessuudhaan hoogganuudhaan gahee adda durummaa caasa jiru qindeessee caasaa jiru ijaaree tarsiimoo isaa qopheessee hojii guddaa hojjetameera jechuudha. Qabeenyi qabnu guddaa lafa waan ta'eef lafti keenya si'aa mancaa'ee badee saamamee uummanni keenya irraa buqqoofnaan kaayyoon keenya inni ganamaa inni jalqabaa galmaan ga'uu hin danda'u. Kaayyoon qabsoo keenyaa jiruuf jireenya uummata keenya jijjiirudha. Jiruuf jireenya uummata keenya jijjiiruuf immoo ka'umsi keenya qonna.
qabeenyi keenya immoo lafa. Waggoottan 9 darbaniif qonnaan bulaa naannoo kana kallattii ta'e seera ta'een alatti lafa isaa dhabee haaqni jallatee rakkoo guddaa keessa akka ture hin beekamu. Haa ta'u iyyuu malee haaromsa keenyaan dubbii ijoo ilaalle tokko keessaa bakka keenya duritti adeeminu qabsoon keenya inni ganamaa dagatamaa jira. Qonnaan bulaa daganneerra, gaaffii uummataa daganneerra, uummanni gar malee bo'aa jira. Bookisaa kun immoo haqamuuf kan danda'u dhaaba isaatiin. Ijoolleen isaa qabsaa'uun isaanii gaaffii sabaan deebisu taanaan qabsoon kun galma ga'an jiru. Jennee haaromsa keenya keessatti dubbiin ijoo ilaalle tokko waa'ee bulchiisa gaariiti. Seenaa qaba. Fuudhaa yeroo irratti seenaa qaba. Ruusa lafaa, ruusa marii, dindina guddaa ergaa dabarsa. Kunis kennaa Oromootiif agaraan qabatu. Yaabbatu dinagdee agaraan Oromoo kana fayyadu. Kuni alatti qabatee jilbiiffateeti. Lamaa sadii walitti fuudha. Kanaaf jalaa fuudhee achitti argee saggaaf booda shokoon seeraa. Naannoo Somaaliirraa yeroo buqqa'u yaadattu abdiillee fi TPLF yeroo buqqifaman yeroo sana baay'ee haala rakkisaa keessa ture. Haalli ture amma daangatti deemuudhaan uummata mariisuudhaan balaan tokko tokko utuu jiru deemamee uummata jajjabeessuudhaaf uummata faana aarsaa fudhachuudhaaf qophaa'ummaadhaan nama deemaa turedha jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ta'uunis hojjetaniiru. Yeroo kana seenaa dhaabaa keessatti yeroo jalqabaaf dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo karoora waggaa 10 baafatee hojiitti akka galu godhaniiru. Walitti qabaa boordii Oromiyaa Broadcasting Network ta'uunis tajaajilaniiru. Yeroo kanas gurmaa'insarraa eegalee OBN meeshaalee teknoolojii ammayyaa guuttachuun dorgomaa akka ta'u tattaaffii hedduu godhaniiru. Uummata keenya dammaqsuu, tokkummaa keenya cimsuu, wal qaruu, wal barsiisuu, ce'uuf ceesisuuf akka itti fayyadamnuuf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa addaatiin miidiyaa kana cimsuu murteesseera. Seenaan isaanii akka mul'isutti Dr. Abiy guddina biyyaa fi uummataa nama halkanii guyyaa tattaaffatanidha. Gaggeessummaan waliinitti nama amanu, qindoominaan hojjechuun jijjiirama biyyaa fiduuf nama aantummaan hojjetan ta'utu heerama. Tokkummaa biyyoolessaa fi walqixxummaa saboota sablammootaa fi uummatootaatiis nama amanuu fi kutannoon hojjetudha. Jijjiiramaa fi guddina uummata biyyaa hayyuu quuqamaan of kennanii hojjetanii darbuuf dhama'an ta'uu namoota bara ijoollummaa kaasee hanga har'aatti isaan beekantu ragooma. ህዝብን ከሁሉም አይነት ኋላ ቀርነት የማውጣት ምኞቱ አንዳንዴ ልኩን ያለፈ ምኞት እንዳይሆንብህ እስከሚል ድረስ የሚሄድ እንጂ የሚገደብ ነገር የለውም። የተቆጠበ ነገር አላይበት እኔ ሳይ Biyyi rakkoo siyaasaa fi dinagdee hamaa keessa turte. Hoggansaantummaa fi quuqama uummatummaa qabuun imala jijjiiramaa eegalteerti. Hoggansa Oromoon biyyaa gumaachin yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti qalbii hawaasa addunyaa hawwachuu danda'eera. Ga'umsaa fi dandeettii hoggansaa seenaa biyyaa jijjiiruun dhageettii biyyaa ol kaasudha. Seenaa jibbisiisaa siyaasa biyyaa keessa ture bu'uurarraa jijjiiruun aadaa fi duudhaa keessatti dhalatanii guddataniin biyya ijaaruutti galuudha. Siyaasa biyyaa ofittummaa aadeffatee jaarmiyaalee siyaasaa kaan biyyaa baasee kaan mana hidhaatti ugguraa ture diigee dirree siyaasaa hunda walqixxummaan hirmaachisu diriirse. Sababa siyaasaan namoota hidhaatti dararamaa turan maatiitti makee
ilaalcha siyaasaa qabaniin biyya akka jijjiiranii haala mijataa uume. Aangoon mootummaa karaa filannoo haqaa fi bilisaan fedhii fi hayyama uummataan kan argamu ta'uu ejjennoo qaban boordii filannoo bifa haaraan ijaaruun hojiitti galchaniiru. Kaayyoon uummata Oromoo saboota sablammootaa fi uummatoota biyyaa faana qabsoo gaggeessaa tureen injifannoo gonfatee utubee biyya sirni dimokiraasii haqummaa fi walqixxummaan itti mirkanaa'ee ijaaruudha. Kana ammoo hoggansa tarsiimoo fi tooftaa adda ta'een biyya hogganee ceesisu qabsoon horachuu danda'eera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad duudhaa sirna gadaa fi eenyummaa Oromummaa gonfataniin uummata biyyaa hunda walqixxummaan hogganaa yeroo gabaabaa keessatti kabaja biyyaa hojiiwwan boonsaa hedduu hojjetaniiru. Maalirraa ka'a ibin nu caalaa warra hangafoota isaarra caalaa waa'ee sirna gadaa sirriitti beeka. Sanirraa ka'eetu hojjechaa ture. Har'allee dubbachaa kan ture jechuudha. Har'allee yoon ani wallaaluu akka dhuunfatti kana hojiirra oolchaa jira. Fakkeenya waan dabre waan gaariillee uummanni akka beeku. Badaallee uummanni akka beeku. Badaa sanirraa irraa baratee akka deebi'anii nun qunnamne. Gaarii immoo cimsaa deemu. San hojiirra oolchaa jira. Kana keessatti immoo yoo kun godhame uummanni Oromoo hojiin inni biyyattii tanaaf hojjete irraa ka'ee har'allee adeemsa kanaan akka fayyadamu hojjechaa jiraadha. Yeroo gabaabaa keessatti wanni darbu jechuudha. Yeroo gabaabaadhaa aangoo kanarra erga dhufe garuu kana fuulduraatti mirga uummata kanaatti kan dhugaa ta'e uummanni Oromoo illee san yoo jennu uummanni Oromoo uummata biraa irratti saba biraa irratti dhiibbaa godhu osoo hin ta'in mirgi isaa eeggamee sabaan salmoonni biraallee mirgi isaanii akka eeggamu kana hojjechaa kan jiru. Abbaa biyyaa ta'e Oromoon abbaa biyya kana irratti aangoo aga kana argachuudhaaf waggaa 50 ol itti dhiigee itti madaa'e lubbuu hedduutti itti darbe. Waggoota hedduu carraa immoo waggaa tokko fooyyinu harka galte kana hin qabnu turre. Hin ergamna malee ergamne hin beeknu. Hin ajajamna malee ajajne hin beeknu. Waa irratti murteessine hin beeknu irratti murtaa'aa ture malee. Nama keenya akka barbaadanitti cidhaan kolaasanii harmarraa muranii waan fedhan godhaniiti gadi qabanii akka inni mataa gadi qabatee jiraatu tooftaa adda addaadhaan baroota darbaa dhufan keessa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Injifannoon kan uummata Oromoo ta'uusaa amannee irra walii gallee hojjechuu dandeenyaan fagoo deemuu dandeenya. Yoo yaadattan Yuugaandaa yeroon deemu nishaanii biyyaa na badhaasee ture namichi Museveenii jedhamu. Booddee halkan yoo teenyee mari'annu maaliifin akkasi badhaasee beektaa naan jedha. Biyya keenya keessatti yeroo Idi Amin Daadaa guyyaa tokkoon atattamaan jarattii kana ari'uun qaba jedheetu chief of staff namicha waraana gaggeessuuf namicha security gaggeessu ari'eetu borumtuusaa namni 1000 lakkaa'amu dhumeedha. Akkaataa kamiin guyyaa tokkoon nama waggaa 20 ol gaggeessaa ture kaasteetu xiyyitiin tokko dhoka'uu dideedha. Achitti nime gaafa sin oduu sa'aatii 2 dhaggeeffattan guyyaa sana isa dura peejii 78 qopheessine nuti. Akkaataa kamiin jarattii kana kaasnee waa jijjiiruu dandeenya kan jedhu utaallee murteessine miti. Namni isa waraqaa sana hin beeku, isa rakkoo sana hin beeku, ishee murtee dhumaa beeka waan ta'eef ishee dubbata. Garuu guyyaa baay'ee irra dhabnee woo yaadattan TV irratti ijji koo kun akka yaadattu miti irribni hin turre. Hoggansi dhalli Oromoo kun aangoo itti kenname haala eeggamee fi baratameen adda bifa dinqisiisaan hoggansa quuqama uummatummaa kennaniin uummata biyyaa boonsuun abdii Afrikaanotaa ta'uun sadarkaa idila addunyaatti dhageettii biyyaa ol ka'ee dhaga'amuu eegaleera. Gahumsa hoggansaa gootummaa beekumsaa fi kutannoon kennaniin adeemsa keessa rakkoowwan jijjiirama eegalame gufachiisuu danda'an ce'uun
maalummaa biyyaa fi sabaa addunyaa fi foomsaa yaada haaraa burqisiisuun hoggansi kennan wabii biyyaa fi Afrikaa ta'uu hojii qabatamaan mul'isan. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti amma riifoormiin inni fidaa jiru tokkoffaa loltuun amma jiru haala amma addunyaa irra jirtu haala biyyattiin irra jirtu wajjin akka deemu godhuuf hojii cimaa hojjetee jira. Amma waa'ee tokkoo kaafne waa'ee militeeriyoonni keessatti loltuu keessatti amma fourth generation jirra. Fourth generation kunii fi kan dur tokko miti. Inni kana dubbisee laalee loltuun ijaarru kuni haala addunyaa irra jirtu teekinooloojiidhaan haa ta'u ijaarsaan haa ta'u waan hundaan sadarkaa isaan deemuu qaba jedhee deeggarsa inni godheen jijjiirama guddaatu jira achi keessa kan dhufaa jiru jechuudha. Kun lafarraa ka'eeti miti. Beekumsarraa ka'eeti. San ta'u akkanumaan loltuu walitti qabdee hamma feete haa baay'atu diinni si sodaachaa jechuu miti. Keessi kiyya akkamitti cima. Dandeettii ta'uu qaba. Meeshaa waraanaatiin ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba. Diitaransi uumuuf jechuudha. Hunduu akka si kabaju. Diinni illee kan si barbaadu yoo jiraate ay biyya sana hin dandeenyu jedhee yeroo lamaaf sadi akka yaadu godhuuf kana godhee jira. Even ilaalcha loltuu keessa ture. Achitti ukkaamsamu malee keessumattuu Oromoon hin jira saba hunduu hin jiru. Ukkaamsamee jira. Saba muraasatu waan gaarii argachaa ture. Inni akka hiikamu godhee jira. Fakkeenya duratti sii kaasee jira. Daka yoo laallu amma dhiyoo kanaan waan an beeku malee Oromootu baay'ata. Hoggansa garuu Oromoon jiru. Amma garuu baalaansi godhe. Baalaansi godhe jechuun tokkoof tokko godhe jechuu miti. Akkuma baay'ina isaatiin akkuma gahee isaatiin nama dandeettii qabu akka mudamu godhee jijjiirama warra jijjiirama fiduu danda'an warra seenaa keessatti illee seenaa gaarii qaban biyya sanaafis hojjechuu warra danda'an bakka buusee jira. Kun waan gaariidha. Kana yoo godhu garuu kaan miidhate miti akka kanaan duraasan hundumtuu akkuma gahee isaatti akkuma baay'ina isaatti hirmaannaa hoggansa irratti hirmaannaa argatu. Masaraan mootummaa seenaa fi eenyummaa uummataa bakka bu'a. Inni biyya keenyaa garuu barootaaf faallaa kanaa ture. Seenaa fi duudhaa garee muraasaa kan calaqqisiisu ture. Muummichi ministeeraa erga gara aangootti dhufanii hojiiwwan gurguddoon raawwatan keessaa haaromsi masaraa mootummaa biyyoolessaa isa tokko ture. Piroojeektichi uummata biyyaa gidduutti tokkummaa fi miira abbaa biyyummaa kan uumudha. Paarkiin tokkummaa bifa seenaa, aadaa fi duudhaa sabootaa fi sablammoota biyyaa calaqqisiisuun kan ijaarames qaama piroojeektichaati. Kaleessa lammiiwwan biyyaa biratti masaraa mootummaa biyyoolessaa kana biraan darbuun yaaddoo ture. Seenaa gaarii fi fokkisaa hedduu qaba. Raawwiiwwan seenaa masaraa mootummaa faana wal qabatan hundi bifa dhaloonni irraa barachuu danda'uun qindaa'ee daawwannaaf lammiiwwan biyyaa banaa ta'eera. Waan dinqiidhaadha wanti nuti dhufnee ilaalle abjuudha moo abjuu miti jenneeti dinqifataa jirra. Akkaataan itti geeddarame akkaataan inni hojjetame yeroo xinnoo keessa akka nutti himametti ji'uma yartuu keessa garri guddoo asii hallayyaa ture. Bawwaa ture. Bakka immoo dhoskaadhaanis mootoliin kanaan duraatti nama awwaaltu ture. Reenfa danuutu keessaa ba'e. Haaromni haarome lafti isaadha manni isaadha waan dinqiidha. Deebinaan ijoolleen dardarri dhuftee akkasiin keessaa waa bartu itaa'isuun isaa keessatti aadaan biyya kanaa inni amma Abbaba Biqilaatii fi Daraartuu Tulluu argine akkam namatti tola. Deebinaan immoo sabaaf sablammoonni bakka hundi jiraatu bakka bakka horatanii jiran. Abiluu qofaaf dhufe kan jedhu hin jiru hundumaa walitti qabamee as keessa jira. Tokkummaa keenya mal'ateessa sitti beektaa.
tokko taanee gara fuulduraatti immoo rakkoo biyya kanaa hiikuu barbaachisuudha. Kun bal'atoo tokko. Dhufee ilaaluu barbaachisa. Akkanumaan oduudhaanii kana oduun jedhini toora kana keessa maal akka irratti hojjetamaa akka ture isa booda immoo maal akka ta'aa jira kuni wannoo gochuu hin danda'a. Seenaa aadaa fi kontribuushinii guddaa hin danda'a. Isa malee immoo waan akkanaa kuni wanta tokko irratti hammana bal'atee waan agartu hundi seenaa waan ta'eef warra ala jirus warra biyya jirus akka ilaalanii wannoo gochuu hin danda'a. Ofitti harkisuu hin danda'a. Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun erga hojii eegalanii waggaa 2 hin guunne. Hojiiwwan yeroo gabaabaa kana keessatti hojjetan garuu beekamtii fi dinqisiifannaa argachuu irra darbee sadarkaa biyyaa Afrikaa fi addunyaatti badhaasota garaa garaa lakkoofsan 19 ta'an gonfataniiru. Badhaasa nama cimaa Afrikaa mootummaa Yuugaandaa irraa, badhaasa Niishaanii mootii Yuunaayitid Arab Imireet Zayid irraa, waldhabdee mana amantaa Ortodoksii keessatti yeroo dheeraaf mudatee ture nageenya buusuun wal qabatee badhaasa nageenyaa fi kabajaa mana amantaa Ortodoksii biyyoolessaa irraa, tokkummaa uummata Musliima Itoophiyaa araaraan nageenya buusuu isaaniin hawaasa Musliima Itoophiyaa irraa badhaasa nageenyaa argataniiru. Badhaasa 100 Most Influential Africans of 2018 New African Magazine irraa, badhaasa African of the Year The African Leadership Magazine irraa, badhaasa 100 Global Thinkers of 2019 Foreign Policy Magazine irraa, badhaasa Personality of the Year africannews.com irraa, badhaasa nageenya UNESCO dhaabbata UNESCO irraa, badhaasa turizimii addunyaa bara 2019 Foramii turizimii addunyaa irraa kan jedhu isaan muraasa. አሁን ያለው መሪና አመራር Hoggansi amma jiru sadarkaa addunyaa fi Itoophiyaan har'a irra jirtu hubatee hoggansa sirrii socho'aa jirudha. ተገቢውን ነገር ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያቀረቡት። Badhaasni Noobeelii nageenyaa badhaasota gurguddoo addunyaa irratti kennaman keessaa isa ol aanaadha. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhaabbanni barnoota saayinsii fi addunyaa UNESCO akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1989tti namootaa fi dhaabbilee hojii fakkeenyummaa qaban hojjetan badhaasuu kan eegale. Ministeerri muummee Itoophiyaa erga gara aangootti dhufanii akka biyyaattis ta'ee Afrikaatti hojiiwwan boonsaa hojjetaniin badhaasa Noobeelii nageenyaaf kaadhimamtoota dorgommiif dhiyaatan keessaa injifataniiru. To award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea. Sababoota badhaasicha injifachuu muummicha ministeeraaf hojiiwwan fakkeenyummaan eeramanis jiru. Itoophiyaa keessatti lammiiwwan sababa siyaasaan mana hidhaatti dararamaa turan hiiksisuu, dhaabbilee siyaasaa shororkeessummaan himataman bilisa baasuu, miidiyaalee uggura jalaa baasuun dirree dimokiraasii bal'isuun hojiiwwan gurguddoo keessaayi. Keessumattuu biyyoota walii ollaa fi obbolaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduutti wal dhabdee tureen nageenya boorahee rakkoo fala dhabee bara lakkoofsise araaraan nagaa buusan. Asii bahanii Eertiraa deemanii biyya waraanaan injifate tokko ofii deemtee dursite riiskii isaa fudhattee dubbistee gaafa achittis dhaqan sana argiteetta. Iddoo buna dhuganitti akaawwii ka'anii innaa jaratti qaban gadoof buusuu isaanii gadoof qabuu isaanii itti agarsiisuudhaaf naamusa cimaadhaan itti dhiyaachuu isaanii itti agarsiisuudhaaf sanaan lapheen jaraa kan mo'atame. Lapheen uummata Eertiraa sanaan kan mo'atame. Lapheen hoggansa Eertiraa sanaan kan mo'atame. Nagaan agam bu'aa akka fidu kan itti agarsiifame jechaadha. Inni sun garuu akkanumatti beekumsa mana barnootaatti argamee miti. Eenyummaa halkan tokko kaa'amee dhufes miti. Eenyummaa gaafa muummicha ministeeraa ta'amus waan gonfatamuu miti. Duudhaa akka sabaatti qabnu sanadha. Bu'aa sanadha. Oromoon nagaadha. Nagaaf jiraata. Nagaa labsa. Uumama faana, ollaa faana, hunda faana nagaadhaan jiraata kan jedhamu san qabatamaan achitti kan
jireenya keessa kan ture sana eenyummaa keessa kan ture sanatu lafatti tarsiimootti jijjiiramee sirna ta'ee hojiitti hiikamee kan jijjiirama kana fide jechuudha. Waldhabdee Somaaliyaa fi Keenyaa gidduutti mudatee furuun hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameenii cimsan. Araarri Eertiriyaa fi Jibuutii waldhabdee Suudaan keessatti mudate karaa nagaa fala akka argatu hojiin hojjetan nageenya gaanfa Afrikaatti akka mirkanaa'u gahee olaanaa gumaachaniiru. Badhaadhinni kun kan argachuu qabu. Fakkeenya warri isa dura qabsaa turan dandeettiidhaan baay'ee isa caalaa turani keessumattuu rakkina Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru waggaa 20 meeqa hiikuu hin dandeenye. Inni dhufee ji'oota muraasaa keessatti rakkina kana hiike. Kuni seenaa biyyattii keessatti bakka guddaa gahee guddaa kan qabu. Kanaaf argachuu qaba. Kana yoo jennu garuu biyyattii tana lamaan rakkinni ture badiinni biyyattii tana irratti buuse waan baay'eetu jira. Baasiidhaan haa ta'u, karaa adda addaatiin haa ta'u. Fakkeenya yoo fudhannee loltuun biyyattii tanaa parsantii 50 ol naannoo san jira. Riisoorsiin itti fayyadamu suni riisoorsii xiqqaa miti. Yoo biyyattiin tun lamaan garuu nagaa uuman riisoorsiin sun garamitti tura? Misoomaaf ta'a jechuudha. Badhaasni ajjeechaadhaan quba buqqisuudhaan. Jimaan qonnaan bulaan keenya fayyadamaa miti keessattuu qonnaan bulaan argee fayyadamaa miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa qoratee kallattii keenyarra jimaa irraa 10% bu'aan argatu qonnaan bulaan. 90% qaama biraatu nyaata. Inni kun akka hiikamuuf akka mootummaatti biyya keessatti tokkoffaa qonnaan bulaa waldaadhaan ijaaraa jirra. Ammas qonnaan bulaan waldaa isaa cimsuu qaba. Finfinnee keessatti torbee darbee argitanii jirtu. Giddugala gabaa jimaa lafa ta'u qopheessinee bannee jirra. Daldala jimaan Finfinnee keessatti akka kallattiidhaan qonnaan bulaan waldaa isaatiin oomisha isaa fidee asitti gurguruu danda'u. Maaliif kan Harargee keessatti gurguramu dachaa 3 faadhaan asitti gurgurama. Dachaa 3 sun illee hafe dachaa lamaanuu gurgurate caalmatti fayyadamuu danda'a. Baddeessaa fi Awwadaa irratti giddugala gabaa ijaaruudhaaf qophii xumuraati kan jiru. Jibuuti Direedawaa irrattis hojjechaa jirra. Jibuuti irratti immoo dhimmi kootaa, dhimmi gatii fi kan kana fakkaatan akka fooyya'an. Kontirbaandiin jimaa akka dhaabbatu. Mootummaa biyyattii faana waliin dubbanne irraa kallattiin kaameeraa cimnee ciccinee raawwachisna. Keessattuu immoo qonnaan bulaan keenya daldaltoota seeraan alaatti gurguruu hin qabu. Kontirbaandiitti gurguruu hin qabu jimaasaa. Giddugala gabaa qopheessinee fi jirra. Inseentiivoonni adda addaa qophaa'aniiru. Waldaan cimee hojjete konkolaataa taaksiidhaa irraa bilisa akka argatu, liqii akka argatu haala mijeessinee jirra. Lafa bal'aa qopheessinee hektaaraa 4 olii asittaan qopheessinee fi kana keessatti akka daldalu achitti immoo gabaachi jirus akka fayyadamaa ta'u irratti walii galleerraa daldaltoonni achi jiranis immoo waldaarraa akka bitan. Kana irratti haala akka mijatu torbee dhuftuu hin dhufu isaanis kan irratti walii galleerra. Inni lammaffaan beelada. Beelada ka Oromiyaan beeladaan tokkoffaadha Afrikaa irratti garuu horsiisee bulaan keenya qonnaan bulaan keenya waa tokko irraa fayyadamu. Kana ji'oottan darbee irratti xiyyeeffannee qorannoo gaggeessinee waldaa oomishtoota beeladaa hundeessinee jira. Akka Oromiyaatti sadarkaa hundatti hundeessinee xumuraa jirra. Isaaf gabaa akka fayyadamuu danda'an seera ala akka beeladni hin baane biyya keessatti giddugala gabaa iddoo lama tokko Finfinnee keessatti giddugala Finfinnee keessatti yeroo dhiyootti hin jalqabsiisna lafa qopheessinee jirra. Lammaffaan naannoo Finfinneetti raanchii guddaasaa namni Booranaayis, Baalee Gammoojjirraayis, Harargeerraayis, Wallaggarraayis fidee iddoo itti gurgurachuu danda'u giddugala biyyattii irratti. Isa gochuudhaan gabaa seera alaa hanga tokko cabsu. Inni qofti gahaa miti. Ekspoortii gochuu qabu biyya alaatti. Seera ala baha beeladni keenya. Miidil Iistitti maalitti? Amma mootummaa Jibuutii faana kan mari'annee murtee guddaa tokko nu kennan lafa hektaara 50 nu kennanii jiran jechaadha. Naannoo wadabaatti asii feenee baaburaan feenee makiinadhaan feenee iddootti tursiisnee markabaan feenee qonnaan bulaan keenya daldalaan keenya ekspoort gochuu danda'u. Hektaara 50 nu kennaniiru. Hektaara 50 sun lachuudhaaf oola jechaadha. Ekspoortiidhaaf daldalaa keenyaafis ni oola, horsiisee bulaa keenyaafis ni oola, qonnaan bulaa keenyaafis ni oola waldaadhaan. Kun gabaa beeladaa irratti jijjiirama guddaa fide. Seera ala qilleensa irratti warra isa nyaachaa ba'an hunda karaatti galcha jenneeti yaannaa. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaan daldala.
daldala import exportiti. Keessattuu import irratti daldaltoota Jibuutii faana daldaltoonni keenya akka waliin hojjetan irratti walii gallee jirra. Daldaltoonni isaanii torban sadiin booda asitti ritiriitti qopheessinee jirraa hin dhufu caalmatti walitti hidhuudhaaf. Isaan wadaba qabu. Addunyaa hundaaf ollaadha isaan. Nuyi oomisha qabna, gabaa qabna. Kana lamaan yoo walitti finna jennu waa hunda jijjiiruu dandeenya. Kanaaf daldaltoota keenya kan Oromiyaa fi kan isaanii walitti fiduudhaaf torban sadiin booda beellama qabannee jirra. Mootummaanis pirezidaantiin biyyattis kun dafee akka hojjetamu fedhii guddaa qabanii kanarratti walii gallee jirra. Kan biraa turizimiidha. Turizimii irrattis abbootiin qabeenyaa keenya achitti dhaqanii akka riil isteetii dabalatee turizimii irratti akka isaan invest godhan turizimii biyya keenyaa faana akka walitti hidhu. Oromiyaanis amma koomishinii turizimii hundeessaa jirra. Xuraati kan jirru. Turizimii Oromiyaa keessa jiru itti fayyadamaa jiru. Takkayyuu itti fayyadamaa jiru. Achi galaana daarirraa kaasnee aga saannateetti baasuu dandeenya jechaadha nama. Ikolojii adda addaa eksperiyaansa akka godhu paakeejii tokko gochuu dandeenya. Isa kanarrattis xiyyeeffannee waliin hojjenna jennee jirra. Kanarrattis akka hojjennu walii gallee jirra. Industirii irratti investimentii irrattis dhufanii akka abbootiin qabeenya isaanii hojjetan irratti walii galamee jira jechaadha. Dhimmoota akkasii biyyoota ollaa biroo faanas Sudaan faana, Keeniyaa faana, Sumaalee faana nu barbaachisa. Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti qofa xiyyeeffannee hojjechuudhaan fayyadamummaa uummata keenyaa, gaaffii uummata keenyaa, aantummaa uummata Oromoodhaaf qabnu mirkaneessuu hin dandeenye. Maaliif addunyaa keessa jirra. Infulensiin keenya all over waan taaneen alatti iddoo hundatti akka ta'u waan gooneen alatti fayyadamummaa uummata keenyaa milkeessuu hin dandeenyu, hiyyummaaf gadadoo keessaa bahuu hin dandeenyu. Kanaaf hiree amma nu harka jiru kana fudhatama qabnu kana aangoo of harkaa qabnu kana itti fayyadamnee sirriitti hojjechuu qabna. Mana marii daldaltoota isaanii faanas bal'inaan sa'aatii bal'aa fudhannee mari'anneerra. Isaan faanas dhimmoota gurguddoo ta'an irratti waliigalleetti kan jiru. Kana gochuun keenya achitti deddeebi'uun keenya Oromoota achi jiranis caalmatti akka mirgi faayidaan isaanii kabajamu hiree kennaa fi namoota ammaan booda achi dhaqanii hojjechuu barbaadaniif hiree kennaa. Isaanis immoo akka dhufanii asitti hojjetan. Isaanis asitti nu biratti intarastii akka qabaatan. Yoo goone akka dhumni keenya waliin ta'u gochuu dandeenya. Isaanis dhimmootaan silaksii kaasee irratti immoo yoo jabaannee hojjenne uummata keenya caalmatti fayyadamaa gochuu dandeenya. Buna irrattis dubbannee jirra. Buna barana mootummaanis keessa galee waldaaleenis cimanii daldaltoonni keenya cimanii karaa fooyyee ta'een deemaati kan jiru daldalli bunaa bara kana jijjiirama guddaa qaba. Isa saniifis achitti akka beezii tokko qabaatan poortiidhaaf beezii tokko qabaatan irratti walii galleeti kan jiru. Akka malee karra isaanii nu bananii maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromootiinis mootummaa Riippaabilika Jibuutii keessattuu pirezidaant Ismaa'eel guddaa galateeffachuun barbaada. Akka obboleessa tokkootti, akka abbaa tokkootti, akka saba tokkootti akka wallaaluu dandeenyu, akka waliin hojjechuu dandeenyu, akka jijjiirama walii fiduu dandeenyu waadaa nu galanii jiru. Haala jiru hundas mijeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Kanaaf dirree dinagdee keenya Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti, biyyoota ollaatti, addunyaa irratti gochaa deemu nurra jiraata. Asirratti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo olaanaa kennee qaamni jiru hundumtu kanarratti akka hojjetu goonee itti deemaa jirra. Hin milkoofna. Galatoomaa. Tu jiraatee fudhatu tura. Garuu eenyummaa kanaan kabaja pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin gara Jibuutiitti taasise dhimmoota gurguddoo gama diinagdee daldala akkasumas ammoo hawaasa naannoo kana jiru walitti hidhuudhaan illee dhimmoota garaagaraa irratti akka mari'atanii kan nu ibsanii dhimma kana ilaalchisuudhaan kan isin biraan gaatii turre kanuma fakkaata ulfaadha. Keenyatiif badhaasa kennamedha. Badhaasni kun badhaasa qabsaa'ota Oromoo maqaadhaanis beeknu hin beeknes waggaa 150 aarsaa kaffalan sana bu'aa isaaniiti. Isaaniif beekamtiin kenna. ይሄ ሽልማት እውቅና ይሄ እውቅና የኢትዮጵያ ሕዝብ ያገኘው እውቅና አድርገን ብንቆጥር በጣም ትክክል ነው። ሁለተኛ ይሄን እውቅና ለማግኘት የሚያስችለው
ተጨባጭ ተግባር ውስጥ በመምራት የወሰደው ቡድን በአብይ የሚመራ ነው። አዎ ሀገሩን በአብይ የሚመራ ነው። አዎ ስለዚህ አብይ ወክሎ መሸለም ይገባዋል። አዎ badhaasa kana badhaasa uummata Itoophiyaa goonee yoo ilaalle gaarii ta'a. Beekamtii kana argachuuf uummanni hoggansi sadarkaan jiruu fi biyyis kanaaf abiy uummata biyyaa bakka bu'ee badhaafamaa jechuudha. Akkanatti yoo ilaalame sirrii ta'a. Ariitii kanaan dhufuunsaa sirriidhaayee kan jedhuuf badhaasichi waan akka salphaa fi taphaatti dhufee miti bara waan jalarraa ijaaramaa dhufee sadarkaa kanarra gahedha. Uummanni Oromoodhaa akka uummataatti walii galee yeroo tokkoon guyyaa tokkotti hiriira bahuudhaan gammachuusaa yeroo ibsatu kana caala kan namatti tolu hin jiru. Ilma abbaa gadaa biyya kana keessatti wanta mootummaan kamiyyuu gochuu hin dandeenye godheera jedhanii kana itti amananii hiriira bahuun gammachuu isaanii ibsuun kun waan salphaa miti. Anaanis kanuma tokkootti baay'een irraa gammadee gammachuu koos ibsadheeraanis. Kanaaf kun eenyumaan iyyuu kan gammachiisudha. Badhaasa Noobeelii muummichi ministeeraa Dr. Abiy injifatan kanaan wal qabatee lammiiwwan biyyaa gammachuu qaban ibsataniiru. Badhaasa Noobeelii nageenyaa Dr. Abiy badhaafaman irratti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Badhaasni isaan badhaafaman kan dhuunfaa isaanii otoo hin taane kan biyya tokkooti yookaan kan Itoophiyaa kan saba uummata Oromoo olaanaatti gammachiisudha. Kanarraan kan ka'e baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Ani akka nama tokkotti yookaan akka jiraataa tokkotti badhaasa Noobeelii nageenyaa Dr. Abiy guyyaa irraa argatan kana addatti gammachuu addaatu nutti dhaga'ame. Hawaasni hedduunis walirraa fuudhee ta'u sa'aatii muraasa keessatti akka haasa'aa jiru beekamaadha. Inni kun hiikoo guddaa qaba uummata Oromootiif. Sababiin isaayyuu uummanni Oromoo waa gochuu akka danda'u, bulchuu akka danda'u, ceesisuu akka danda'u, ida'uu akka danda'u guutummaan guutuutti agarsiiseera. Biyya bira kutee Afrikaa bira kutee illee addunyaadhaaf illee fakkeenya taheeti rakkoo akka horna Afrikaatittis ta'e akka biyyattiitti jiru kan sirreessuudhaan kan sirreessuun hin danda'amu jaame akka fakkeenyaatti rakkoo akka Suudaanii fa'aa hiikuu danda'uudhaan biyyoota Afrikaatis biyyattii teenya kana wajjin falaasama ida'amu kanaan itti fayyadamuudhaan tokkummaa kana ijaaruu keessatti nagaya buusuu keessatti shoora guddaadha kan taphachaa ture jechuudha. Inni gaa an akka kootiin akka saba Oromootittis ta'e akka dhuunfaa kootitti hedduu na gammachiisa. Gammachuusaa idda jiru wal dhageessisaa ittiin gammadaa jirra. Haala baay'eedhatti. Kanaafuu ani har'a gammachuusaa inuma akkaan jeetti simuun qabu. Badhaasni kunis akkaan ani fudhee akka uummanni Oromoo hundi fudhateetti ilaalaani. የእሳቸውን አርአያነት በመከተል ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ አበርክተን ማለት ነው አገራችንን ወደፊት ማራመድ እንደምንችል ነው ትርጉም የሚሰጠንና ከዛ አንፃር በዓለም አቀፍ ደረጃም እኛም እየተጠራን ያለንባቸው ነገሮች አሁን መቀየራቸውን የሚያበስር ነውና ለዚህ እንደ ዜጋም ያው ኩራት ነው የሚሰማንና